Nagaan isiniif haa guddatu kabajamuuf jaalatamuu kan taatanii Elsaa Tuub jalatti kan argamtanii maatii Elsaa kan taatanis kan hin taanis akkam jirtu biyya keessa biyya alaa kan jirtan nagaa jirtu isinin jedha. Nagaa kootti aansuun egaa yeroo ammaa kanatti biyyoota garaagaraa keessatti mana hidhaa keessatti biyya keessatti dararamaa kan jiran obboloowwan keenya haadhota teennaa akkasumas abboota teenna yaaddataa akka rabbi hidhaa keessaa isaan baasu akka waaqayyo isaan gargaaru kan qabames qabaa keessaa kan hidhames hidha keessaa rakkina kana hundumaa waaqayyo akka nurra dabarsu iddoo jirru hundumattuu hundi keenya waaqa keenya kadhachuun nurraa eegama. Egaa akkuma ammoo baratame asiin dura akkuma viidiyoota hojjechaatiin ture ammas immoo dabbasaa keenyaaf wanta nu gargaaru dabbasaa cacaccabeef dabbasaa immoo nu jalaa haphatee bishaaniin ta'a shaampoo garaagaraatiin dhiqannu nuuf ta'uu dhabeetini isaaf kan ta'u deebee ka'eetiin dabbasaa keessan rifeensa keessan kan yoo miiccanis yoo kan waan kamutti gootanii goggogaatiin cacaccabuu fi isaaf anaaf wanta na fayyade isiniifis qabadhee dhiyaadheetiin jira. Akkuma argitanii iddoo kanatti ka argattan kun qurunfuda. Qurunfuda kana qurunfuda kana hamma maankaa lama jechuudha. Kun maankaa lamaan ta'a hamma maankaa lama kana qaba iddoo kana. Kan biraa ammoo talbaa qaba. Talbaa kan hin beekne hin jiru. Talbaa qaba. Talbaa kanaaf qurunfuda kana walitti hojjadheetini otoo hin dhiqatiniin dura kan ammoo fayyadamnu jechuu agala kamiin akka hojjadhu na duuka bu'aatiin ilaalaa hundi keessanuu. Egaa qurunfuda kana kun distii asitti qopheeffadheetiin jira. Distii kana keessatti qurunfuda kana durseetini xiqqoo qurunfuda kana akka waan daakuun godhaa yookiin ammoo cacaccabseetini dhamni isaa akka keessaa naaf ba'uuf jechuudha. Baay'ee waa baay'ee fayyada egaa qurunfunni isa kana kanumaan xiqqoo akkana cacaccabseetini bifuma argitan kanaan cacaccabseetini sagalee isin jeeqaatiin jira. Egaa bifuma kanaan akkas godheetini kana booddee maal godha tolee qurunfuda kana distatti asitti buusaa. Distitti kun bishaan hamma nagaa jedhu hammi kun nagaa isinis ammoo hamma barbaaddan amma ammoo mataa keessaniif yookiin rifeensa keessaniif ga'u itti buuftanii san booda immoo qurunfuda kana itti buusa jechuudha. Egaa harka tokko waan qabeeruuf kaameraa isaa dhiifama. Haala kanaan itti buusee qurunfunni kun haa xiqqoo ishii dhamni isaa keessaa ba'u mee walumaan ilaallaa. Egaa bishaan kana hamma inni danfutti jechuudha akkasitti dhiifna. Maaliif kan isa keessa jiru akka nuuf ba'uuf kan barbaannu isa waan ta'eef amma sanitti akkas godheetiin isaa. Egaa waan kana yeroo tokko fayyadameera yeroo baay'eetu hin taane yeroo tokko fayyadamee ganaa yeroo fayyadamurraa rifeensi koonaaf geeddareetiin jira jechuun jijjiirama itti argeera. Kanaaf hundi keessanuu wal wajjin taaneeti kana booddee yeroo dhiqannu hundumaa torbeedhaan utuu danda'ame torbeedhaan wudu qopheeffattaniitiin itti fayyadamtanii baay'ee gaariidha. Warri mataan keessatti amma kana kan argitan kana yeroo tokko yoo bittan yeroo baay'ee isin fayyadaman jechuudha. Yeroo baay'ee isin fayyadaman isa kana bittanii qurunfuda kana sammuu bu'aa gaarii irraa kan
isaanaaf baay'eetiin jira. Gaafa ammoo hojjettaniitiin argitaniitiin jettanii gaafsan egaa koomentii deebitanii utullee barreessitanii jedha. Kun akkuma argitan kana kunuuti ilaala. Amma kun yoo qabbanaa'e ni yabbata. Amma yabbaadha. Nu yabbachaatiin jira. Talbaan akkuma beeknu amala isaatti ammoo amala yabbachuu qaba. Kun akkuma argitan ilaala. Kun amma yabbachuu jalqabe. Isa kana egaa nuti kana erga qabbanaa'e hafuura takkan qabu mataa keessanirraa waan wanna jettuun isa ammoo ibsattanii kaatanii waan barbaadan hojjechuu dandeessu. Isa ibsattaniitiin jechuun wanti hojii isin dhoowwuun jiru guyyaan ibsachuu dandeessanii halkan ibsachuu dandeessanii ibsattaniitiin garuu isin mataa keessaniif waan isin fayyadu ibsattaniitan nama biraatiif ammoo wanta ammoo kana gootaniitan hin fakkaatu maali waan ta'eef akkuma argitan bishaanii inni kun ammoo qurunfudiidha inni kun ammoo talbaadha wanti ammoo hafuura takkas qabuun jiru iyyuu namatti tola hafuurri isaatu dhugaa dubbachuufi kanaaf bifa kanaan akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Takka kuno tokko jedhee jalqabeetiin jira wal wajjiin torbeen hojjechaatiin mee bu'aa isaa hin ilaallaa isiniin jedha. Waan na duukaa buutaniif baay'ee galatooma. Warri ammoo maatiinaaf hin taane maatiinaaf ta'a like subscribe naaf godha yaada keessan naaf kenna galatooma.